filadha jedheefis ifatti waan dhaadhu si maalin jiru goytaa koo dhugaan kanaaf yaadu bu'aa firii jaalalaatis barsumaatu beekaa qalbiitti yalleen yoomseen ittiin akeekaa hiriyaanaaf kennime tanni na wajji waartu waliin na tursiisime hamma jiruun jirtu hiriyaanaaf kennime tanni na wajji waartu waliin na tursiisime hamma jiruun jirtu. Ijjituun hedduu dhalaalti garuu dhugaa si namanne akkam fedheen ani yaadu san waa takkalleen hin taane tanaaf kodde aatuu ni beeyta taniin ani yaanne ofiisuma irratti ndiise goytaa kaddee sirraan dabne jiruu injifachuun kophaa waan mijoytu qindii ta'uu feeti akka jiruun toltu nagarsiisi goytaa tansiif taate jettu nagarsiisi goytaa koo tansiif taate jettu. Nam filadha jedheefis ifatti waan dhaadhu si maalin jiru goytaa koo dhugaan kanaaf yaadu bu'aa firii jaalalaatis barsumaatu beekaa qalbiitti yalleen yoomseen ittiin akeekaa hiriyaanaaf kennime taane na wajji waartu waliin na tursiisiyye hamma jiruun jirtu hiriyaanaaf kennime taane na wajji waartu waliin na tursiisiyye hamma jiruun jirtu. Ilmi namaa kun beeku laalee tanaatu naaf taha tan taaneeti seeneeti goytaa booda addaan baha madaalliin bifan taane keeysii namaa hin beekamu bareenni amalan qaabne ammaas hedduudha kan argamu sumaatuun na uumaatee tanarraa kaniin abda dulleen harkuma keetirraa na qindeessi goytaa kophaa koo ni gartaa na qindeessi goytaa kophaa koo ni gartaa.